Ani maqaan koo Baacaa Abrahaam jedhama. Kanan fi humna waliin gabaa aanaalee falmaachaadhaani. Ani kanan bahuun akkuma beekamuuni bakka kana yookaan lola akka gara magaalaa kanaan ta'e kanaan duraani akka carraa ta'ee barsiisaan ture. Barsiisaa ture godina kana yookaan immoo aanota godina kana jiran keessaa godina aanaa waraabaa torba barsiisaa achitti ta'ee waggaa lama barsiisaan ture jechuudha mana barumsaa iskuulii ture. Achitti namoonni dhabee kanallee as keessa jiraachuu danda'uuni barattoonni kun jiraachuu danda'u as keessaani akka carraa ta'ee barsiisuun naami jechuu dandeenye haalonni tokko tokko waan jiraniifi achirraa akkan hin turre kana taasisan waan baay'ee waan jiraniif achii bahuu filadhee jechuudha aanaa sana baatee jechuudha. Ofuma keetiin achii baate? Ofuma kootiin achirraa baheen hojii sana atattamumaan dhaabeeni hojii malee baay'ee waggaa lama barsiiseen yeroo barsiisaa turetti obboloonni duuba jiraniini isaan mataa isaanii barsiisaan ture gargaareen maatii kootiif mucaa hangafaa yookaan mucaa jalqabaan tureeni akka carraa ta'e kana hundumaa ishee gaafa wanti suqunnaa walitti ta'uuni hojii kana dhiisuun filadhee jechuudha. Maatii gargaartus dhiifte? Maatii gargaarus dhiisee obbolaa gargaaruu dhiisee hojii kana akka dhaabu waan dhufeefi maatiin godhee akka isaan dabaleen arganne silkii nama naa dabalu seeneetti godheen kan naa dabaluuf kan naa dabaluu hin dandeenye adda baasee silkii cufadheeni gara magaalaa kanaa galee taa'uu jalqabee jechuudha. Achi baay'ee jiraan namni gaafa miindaa jalqabee miindaa moo addaan kutee dhiisuun miindaan iyyuu koo yoo gaafa ji'a dadee qabu baate namni amma bira akka beekamaadhaani ani garuu waggaa tokkoof wayi miindaa dhaabee miindaa malee namni tokko itti na gargaareen maatiin koo silkii dabalanii tuna argatiin obbolaan koos akkasumas silkii dabalanii tuna argatiin silkii fudhadheen waggaa tokko as keessa tureeni. Yeroo as keessa turetti waan baay'ee ture jira namni gaafa hojii dhabeeyyii hojii barbaaduuni waanuma hundaa keessatti fudhatamas hin qabuuni deemsirraan bareeduuni jireenyarraan bareedu waan baay'ee ture namni kana wallaalee yoo jiru jedhee waan yaadaan jechuudha. Erga hojiilee dhiiftee waggaa tokko wayii bilbila keessa tattee magaaluma kana keessa? Maatiin kun argachuu hin danda'ani obbolaan ofirra kun argachuu hin danda'ani. Eessa jiraatti immoo si beeku? Akkan iddoo jiru yoo beekanii hojii gadhiise ta'ee akkan akkuma jiru hin beekan yeroo baay'ee hundaa faazariin as dhufeeni faana dhabee deebi'eera. Faazariin kun barbaacha dhufeena dhabee deebi'eeraani. Namoonni baay'een as keessa namoonni baay'een na beeku as keessatti namoonni fuulli koo haaraa miti jechuudha. Baay'ee yeroo hojii gadhiisetti magaalaa kana galetti ijoollee baadiyyaa tokko jira. Ijoollee hojii barbaadanii nama lama turanii anaa wajjin sadii turreeni. Sadii taanee magaalaa kana keessa mana kireeffannee teenya turre jechuudha. Akkuma mana kireeffannee teenyuuni wantoonni baay'een waan jiraniif inkaamii tokko waan hin jirreefi waan baay'eedha. Jireenyi baay'ee aduun kun yookaan ifti kun baay'ee nutti dukkanaa'ee ture sadii keenyatti jechuudha. Garuu kan nuti jajjabeessuuni sadan keenya iyyuu baay'ee nama walii galuuf nama walii jaallatu hiriyaa gaarii ture sadan keenya jechuudha. Asitti ijoollee kana sadan keessaaniiti mucaan baadiyyaa koo tokko Fiqiruu olaanaa kan jedhamuudhaani akkuma keenyaanillee hojii iyyuu galee hojii bahee tureeni isaan garuu hojii jalqabamayyuu carraa isaan seenanii hin arganneeni sadii taaneetuma teenyuuni hin taphannaa yoo nyaannis yoo tunyaatiin booddeesiini wanti kun haaraa miti badaa itti callaa qabnu walii keenya laallee hin taphanna ture baay'ee sadii keenya iyyuu wanticha baay'ee akka salphaatti fudhanne yookaan hojii qabuun hora kan gahu yookaan immoo mul'anni fi ladhiitii keenya akka jiru waan amanuuf waan beekuu fi wantichi baay'ee nutti salphaa ture jechuudha. Akka carraa ijoollee kana sadii taanee mana tokko galu keessaatiin mucaan inni jalqabaa Fiqiruu jedhamuuni yeroo baay'ee dorgomaan akka carraa fi baratiin baankii irrattis eeggataan yeroo baay'ee carraan isaa karaa baay'ee danqamaa ture. Bakka baay'eetti danqamaa tureni gaafuma waaqayyoo kaasuuni teelee asitti kan dura interviyu godhee jira
jedhanii deemee irratti waamanii akka carraa ta'e hin milkaa'anii ittaansee mucaa lammaffaa kana wajjin gara ammas girmaa jedhamaanii girmaan immoo inni argatee gaafa torbee isaatti krediitiin seeviing and krediitii waan kan jedhudha asirratti dhugaa waa tureeni inni immoo torbee isaatti kan inni hojii kana milkaa'anii jechuudha. Ana qofatate mana keessatti boodeetti nafe maalidha jedha baay'ee nagarrame baay'ee ijoolleen kun hin deemanii nagaraa deemanii amma manni kiraayii dursanii ta'anii sheerii walitti goonu amma gara gootti galee kophaa gootti galee jechuudha. Kan isaan hojii argatan magaalaa biraatti. Isaan mucaani tokko akkas dabuubii bongaarra galeeni mucaani tokko as saqqaa kanarra galeeni ana qofatoo fi jechuudha magaalaa kana keessatti jechuudha. Amma manni kiraayii kun beektuun minaadhaan gara barii 500dha. Ani amma hojii tokko hojii humnaa jechuun hin danda'u laa. Hin danda'u waa tokko gubbaa kana nama kanaaf godhachuu hin suna. Akka hundi waa balee hin danda'u. Kanaafiyyuu murtiin dhabe yaadaan ture baay'ee dadhabsiisaa ture baay'ee halkanii bakki gaafan hojii hojjedhuuni gaafan bakki ijoollee tokko yeroo tokko biraachuun oolu baay'ee firiidha. Garuu galgala gaafa manatti galuuni baay'ee riba qabuuni ciisee yaada baay'ee wanta baay'ee natti nama ture sa'aatii sanatti maaliif kana ta'e carraan koo kan ta'u deebisee maatiin koo dur narraa gargaarsa baraniini jaalala irraa baran jaalala irraa hirmachuu baran silkii cufadhee waan jiruuf rakkoo biraa keessa yaada biraa keessa galanii jiruuni anis asii jiru bira mataa koo keessa jiraanii kun maaliif ta'e carraan koo jedheen ofii kootti ofitti gadda ture baay'ee ciisee waa kooti jechuudha. Erga dhiyoonni kee hojii argatanii xinnoo ishee ogummaa biraas tokkoon qabaanii isheenis namni baay'een kan beektan sa'aatii kana puulii qabachuu ishee puulii qabatan sanaanii puulii qabateedha kan mana garaa gaffaruun puulii qabatee hojii koo ta'e bakka hojii puulii na taphataanii kumaara taphatan amaaraatti qabu waan ta'eef kumaara taphatan tureen furmaata qabu qaba hojii isa humnaalee ni hojjechuu hin danda'uuni kanaaf furmaata kana filadhe. Kan puulii sana kana taphattuu fi amala biraa birooliyyummaa amala biraa sun taane gadi argachuuf kiraayii manaa kaffalachuuf mana kiraayii kaffalachuuf jireenya waan natti cimee fudhaatu. Achi ituma dannoonni ituma akkasitti ijoollonni yookaan immoo namoonni garaagaraa jiru as keessaanii baay'ee namatti siqeenya qabaanii baay'ee na jaallatu baay'ee karaa baay'ee na gargaaruuni ammas galanni isaaniif haa ta'u jechaanii baay'ee tutuun callaqamuuni akka carraa ta'e kanaan dura bulchiinsa magaalaa Jimmaa kanatti galmaa'ee ture mastaaqaawee gaafanii torbee isaatti waamamuuf itoo jedhuuni baay'ee callaqamaan ture akka carraa ta'e galgala gaafa rafee warraa ka'uuni keessi koo baay'ee isa dureerra moo baay'ee dhiphate guyyaa akka sanbataadhaanii bakka ammaa koo qabu jedhee nama ganama ka'eeni shaaworii galeeni maal jedhee kursii koo laatteeni gara waldaa kanaan dhufee jechuudha. Gara waldaa kanaa gaafa dhufuuni akka carraa ta'ee safara kana kan taa'eeni baay'ee bakka maaliif baay'ee waan dhokseef baay'ee waan xiqqeeratii fi yeroo namoonni yookaan waaqeffattoonni dhaabatanii faarfatan yookaan waaqeffatanii nan ta'a baay'ee na dhiphisa waan ta'eef nan ta'a jechuudha. Nan ta'a baay'ee achii booddee karaa abbaan mul'ataa raajii lammiitiin ka'ee mucaan naan jedhani bakka kanan ta'an ka'ee naan jedhanii jechuudha. Gaafan ka'ee dhaabadhuuni surratti koo uffata adiin arganaan jedhani. Uffata adiin maalidhaani gaafni uffadhee barsiisaa turedhaan jechuudha. Uffata adiin suni jechuudha. Uffata gaafuma ka'ee dhaabadhu surratti koo uffata adiin argaa jira jennaan. Eeyyee uffata adii gaafni uffadhee barsiisaa turedhaan. Barsiisaa turte miti jedhani anaa jechuudha. Eeyyee barsiisaan ture jennaan. Ishi as kottu as bahinaan jedhani. Gaafan as bahee jedhuuni rakkoo yeroo baay'ee jireenya kana keessa taa'ee haadha kootiif baay'ee dhiphadhan tureeni. Haadha kootu baay'ee dhukkubsatti. Guyyaa lama nagaa yoo guddeemi guyyaa lama waliin horii dhukkubsatti turte baay'ee harka caalu silkii cufachuun kooyyuu haati koo daawwattee gaafa ishee sagalee haadha kootii dhaga'u hin danda'u waan ta'eef silkii gabaabumatti cufeeni sagalee maa haadha kootii dhaga'u jedhedha kana silkii koo cufadheeni jechuudha. Garuu gaafa as ba'uuni raajiin namni maal naan jedhanii dabalaa beektaa naan jedhanii
dabalaa jechuun ani dabalaa mayyuu akaakayyuu koona garuuni akka raafachuu ta'edha jireenya akka raafachuu na godheera akaakayyuu koo ta'uu isaa yookaan immoo maqaan dabalaa jedhu akaakayyuu koo ta'uu isaa akka raafachuu ta'e achi sekendii yookiyaansi sekendii sadiitti yaadeeni nan beekaan dabalaa jechuun akaakayyuu koodhaan jedhe dabalaa jechuun akaakayyuu koodhaan nan beekaan jedhe sekendii sadiitti yaade nan irraan fadhu jireenya ta'uu dabalaa jecheen ati teessee yaaddaa waan jirtu. Achi taansanii ammas raajii lammiini lammeessaa kan jedhamu mobeetaa jennaan innis akaakayyuu koodha dabalaa jechuun akaakayyuu karaa abbaa haadha kootiiti. Lammeessaa jechuun immoo akaakayyuu abbaa abbaa koo karaa abbaa kooti jedhanii dubbatee jechuudha. Akaakayyuu koo lamaan gaafa waame jedhuuni takka turan immoo ammas ijjigaayyoo kan jedhamu tubeetaa jenna ijjigaayoon haadha kooti jedhe. Ijjigaayoon haadha kooti gaafa jedhuuni bakka baay'ee saatii sanatti maaliif maqaa haadha kooti dhaamuutti baay'ee itti gammadisi. Isheedhaaf hin dhiphadha sin ture baay'ee humnaaf isheedhaaf hin dhiphachaa ture ofii koo osoo ta'e jireenya mataa koo osoo ta'e jireenya haadha kootiif hin dhiphachaa ture haati kee yeroo baay'ee nagaan bultuuni naan jedhani sirrii maadhaan nagaan bultuuni guyyaa nama dhukkubsatee guyyaa nama fayyaa taate guyyaa nama dhukkubsatee guyyaa nama fayyaa taateeni achi kan hundumaa natti himanii waan baay'ee naa kaasanii ati dhuga ba'umsaanii dhuftee dhaabbattaani dhaqee deebi'ee taa'ee jechuudha. Asii akka sagantaan xumurame gadi ba'eeni silkii koo dura maqaa namoota na dawwalaniif namoota na dawwalle adda baasee waan kaa'ee jiruufi hamma namni hundumti yoo isaan na dawwalanii maqaa isaanii bilaaklistii jala yaasuun jalqabee jechuudha gadi ba'een jechuudha. Erga waaqayyoon sitti dubbate. Erga waaqayyoon sitti dubbateeni bilaaklistii jala yaasuun jalqabe maqaan namoota kan maatii koo kan faamilee koo kan obbolaa koo hundumaa bilaaklistii jala yaasuu jalqabee jechuudha. Yoosii bilbilan maalitti muu barbaaddeetti? Yoo naa dawwalanii maaliifidhaani haadha kootti dhugaa muu barbaade akka haati koo fayyituuni ofii kooti amanee jira waan ta'eef amantiin ana malee isheerra akka inni bu'u isheetti muudhaaf dhaqanii silkii koo banadhe yoo jechuudha. Achiini gaafa silkii koo daqiiqaa sitti beekaa kudhan misaan nyaaneen gaafa silkii koo banadhuuni awutomaatikaalii faazariin koo naa dawwalee jechuudha. Faazariin koo naa dawwalee gaafa naa dawwalu silkii na duukaa haasa'uu dadhabe boochaaf jechuudha. Akka hin jiru iyyuu itti ulfaateeraan boochaaf silkii na duukaa haasa'uu gaafa dadhabuuni atargaa argamuun xinnoo ishee hiriirtee fudhatu jedhanii ishii bakka maazariitti naa kenne silkii gaafa jedhuuni ofii isaatiin dhiisee haadha kootti silkii kennanii jechuudha. Gaafa inni haadha kootti silkii kennuuni iteetee jedhee waama haadha kooni iteetee jedhanii bakka kana booddee dhukkubni si argatu inni qormaata yeroo baay'ee inni si caalatu. Kanaaf yeroo baay'ee immoo isheen anaaf jettee mucaan gafaadhaani anaaf baay'ee dubbatti. Kanaaf iyyuu lammaffaa mucaan naqamtus lammaffaa dhukkubsattus fayyitee taa'anii maqaa Yesuusiin kana booddee yaadeen haadha koo jedheenna ishi mucaa koo erga akkasinaan jetteen ishi fudhadheera anis naan jette haadhi koo jechuudha. Ishi jedheenii anoo jiraani rakkoonni tokko iyyuu hin jiruuni beekaa iddoo biraan tureen jedheen shaffaneenii nagaa gaafadheenii jajjabaadhaa jedheen silkii koo tufadheenii jechuudha. Achii booddeeni torbee isaatti galmee sana an galmaa uyyuu irraan fadheeraan jechuudha. As bulchiinsa magaalaa gubbaa kan galmaa'anii sila dubbadheera waardiyyoonni koo lamaan nagaraa hojii argatanii ba'anii jedheera. Ana tokkittiisu mana kiraayii keessatti hafeeni sadaffaa irra jiraatu sadii taanee gala sadaffaa irratti hafeeni jechuudha mana keessatti. Achii booddeeni silkii biirootiin akka carraa mucaa wayii hojii yoo argatee dhiisan shanaa gara waliinaatti jedheeni gaafan gara booda aratan basaatti gadi buuni silkii arba sabaattiin kan biiroonaa dawwalamaa jiru. Abeeti gaafan jedhuuni ana waamiyyaa bulchiinsa magaalaa Jimmaa irratti si dawwalaa jirraani boorri leenjii waan ta'eefini akka carraa nu bukkeetti kan dura galmooftee turtee dabartee jirtaani federaalli maqaa kee sirriitti godhanii dabarsanii jiru waan ta'eef amma immoo gara leenjiidhaaf akka deemtu si qaqqabsiisaniiru waan ta'eef bakki leenjii keetii Gambeellaa Yuunivarsiitiidhaani leenjii Gambeellaa Yuunivarsiitii deemtaani kanaaf iyyuu borbarii bakki nama dhufee dhaabata waan ta'eefini galgala kana waan hundumaa qopheeffattee ganama sa'aatii 11 walakkaatti akka bulchiinsa magaalaa keessatti argamtu naan jedhama. Ishi walqaanii ulfaataa jedheenii silkii godhufadheeni baay'ee bakka wanti suni dhugaanatti fakkaanis kana tokko immoo
wantichi akka inni torbee sana keessa erga asitti natti dubbatan karaa abbaa mul'ataa jedhanii natti dubbataniini wanta bal'aa bakka keessi koo guyyaa gaafa sanaatti kaasee kan nagaa dhabe nagaa argadhanii zindareetuun nyaate na gammachiisa keessa koo dura nama na jibbisiisa nama gaafa natti dhufuuni nagaa gaafa bira darba malee namummaa isaayyuu badaa iddootti kennuu jechuudha. Maaliif haalonni baay'ee keessa bu'aa deddeebiin rakkisan waan ta'eef guyyaa gaafa sanaatti garuu kaasanii keessi koo nagaa argateen nama jaallachuu jalqabeen waan hundumti tuura galeeni achitti keessa koo gaafa inni torbee sana nagaa argatu umarratti sittiin iyyuu naa dawwalamee akka carraa ta'ee asiitii ganama isaa deemee bakkeenya bulchiisaatiin amma Gambeellaa Yuunivarsiitii bakkeenya bulchiisaatiin deemanii Gambeellaa Yuunivarsiitii galanii leenjiidhaaf gara Yuunivarsiitii kan galu godhanii ji'a lama Yuunivarsiitii Gambeellaan ture jechuudha. Erga pirogiraamii leenjii sana xumuranii booddee kanaan dura asiitii koociidhaa fi maarkaatoo taaksii barri lamaatiin na tulfaate jennaan lafa deemaa tureeni. Gaafa akkuma irratti carraa sana gaafa pirogiraamii sana xumurre jennuuni warri Gambeellaa irra jiranii pireeniidhaan akka isaan akka sabaa galanii waraqaan dhufeera waan ta'eef borbarii pireeniin dhufee jira waan ta'eef borbarii kaatu sa'aatii 11tti pireenii galtu waan ta'eef qophaa'an jedhanii gaafa pireenii xumurre jechuudha. Ishii galata kee abbaa. Sila taasii beri lama nama taasii lafa deemaa turan kok pireeniidhaan deemuu jalqabne lakkaa haan jedhe. Achi ganama saaqaanii noormaalii uffannii kennu qophaa'anii bakkeenya Yuunivarsiitii Gambeellaatu amma bakka paaspoortii pireeniin abatutti hundee isaanii gaaffiinis ta'e waan hundumtiyyuu gaafa walqajeelee dhufe gaaffiinatti ta'e achi ijoollee baay'ee jiruuni akka taphaatee pireenii gaafa galluuni Gambeellaatti hanga Saabaa Booleetti afurtama deemneeni gaafa Saabaa galee jiruuni pirogiraamiin yoo tureeni nufi Afrikaan nu qabameeni torbee tokko akka jiru argaa nu qabameeni pirogiraamii sana hundumaa xumuree gara hojiitti gaafa galuuf jennuuni ijoolleen akka carraa ta'ee bakka namni yookaan bakki qacarrii Oromiyaa keessaa deemamee gara Oromiyaatti deemamu ture federaala waan ta'eef gara Oromiyaatti garamuun danda'amu tureeni ijoollee amma kana keessaatii waliin dha'eeti maqaa yookaan waliin dha'eeni maal godhaani bakki namni keessatti naaba onlaayinii irratti godina Horroo Wallaggaa magaalaa Shaambuu jedhanaa wayii jiru. Achiini akkamitti kun jedhanii zima jedhanii ijoolleetti himneeni gaafa ijoolleennatti dhiyaatan jiruuni maalidha kan kee kuni gaafa sannan jedhan kan kookoo ana biraa miti nama biraa miti waaqa biraadhaa miti kanaafiyyuu kun isinitti waa muddaan fakkaatanii ganaa waan baay'eetu jira qalladuun jalqabe amma qalladaan baay'ee qalladuu jalqabe achiiti natti qalladani isaan waan Gambeellaa iddoo leenjiin Gambeellaatti kan deebise jiraanii deebisee Amaaraa keessaa kan akka Noortii Walloo, Saawus Walloo, Gondor, Baardaar, Jijjigaa kana keessa kan deebise jiraanii akka carraa barumsisaan bakkeenya Horroo Wallaggaa Shaambuliin gaafa isaan qopheessanii isa qabadhee dhufee jechuudha. Bakkeenya sana keessa qabadhee gaafa dhufuuni namoonni yookaan ijoolleen dhuunfaa bakka ramadii sana argatanii dhufanii tokko kan afaan Oromoo waan isa jiru ana qofatu haasa'an jechuudha. Ana qofti waan haasa'uu fi yaadni inni tokkoon afaan Oromoo haasa'ee jira. Afaan Oromoo maaliif haasa'an isaanoo gaafani afaan Oromoo haasa'u keessa dhaqa jiru yookaan immoo seeruma isaa keessatti leenjicha keessatti immoo gara Oromiyaatti deebi'uu hin danda'amu kan jedhu kanaaf nama miti waan ta'eef inni naa kenname irraan fudhatamu waan ta'eef itti cabsee haasa'a afaan Oromoo koo jedhee yookaan haasa'e maalidha gaafa isaan jedhan sin godina kana deemaa jiru anis deemaa jira sinuma wajjin akkamitti dhufteedha ana maaliifas nan danda'amu booda waaqaan dubbataan maaliifis nan danda'amu kan dubbadha isa jedheen amaarifa dubbaa haasa'uun jalqabeeni achi akka carraa ta'e godina Horroo Wallaggaa Shaambuu gaafa galluuni ammas rimiddii sun gaafa geggeeffamuuni rimiddiin ijoollee aanaa irra ture aanota godina Horroo Shaambuu jala turanidha akka carraa ta'e hixaa bu'atu gaafa isaanii hixaa buusaniini hammas hixaan qo'eessina furaanii
bulchiinsa magaalaa godina sanaa hafuudhaan eessite inni akkuma gootetti raawwataa ati hundumaa kan dandeessuudhaan siibsaa kaan itti ulfaatan itti taphataa jedhee yeroo baay'ee dura baay'ee kadhannaadhaaf badaa jilbi kolaafaa ture kadhannaa irratti baay'ee jilbi kolaafaa ture kadhachuun jalqabe baay'ee kadhachuu jalqabe baay'ee gargaarsa waaqayyoo baay'ee sukutureef taatota dudduuba turanii fi taatota amma ta'aa jiran gaafa fi lafii kootti argaa deemu waa haaraa yookaan immoo jenereeshinii lammaffaa waan itti ta'eefiini baay'ee oolmaa waaqayyoo gaafa keessa garuu baay'ee kadhachuu jalqabe jechuudha. Achiin godina Shaambuu keessaatiin bulchiinsa magaalaa Siivil Zarviis godina kutaa Baadaqaa Waraanaa kennaniini achi ituun hojjechaa turanii ji'a lama ga'anii ayyaana tureen ayyaana soomii kaa tureeni ammoo kana boodee dhaqee guyyaama tokko illee ta'uuti maatii koo gidduu taa'ee maatii koo wajjin ayyaana dabarsuu qaba kan jedhuuni biyyamaa gaafani hoogganaa sana gaafa dhuuni xiqqisni kennina rakkoon tokko hin jiru jedhe bakka hojiitti dhufeeni akka carraatee kaffaltii federaalaa nu kaffalaniif tureeni isa jarri kaffaltii tokko yoo wanta nu kaffalanii qabaniini yuunivarsiitii damee Wallaggaa kan Shaambuu keessa tureeti akka carraa ta'ee hin dhufe hoogganichi dhufeeni irra dhaabbate kilaasii ICT taa'ee maqaa kan aanuleeni eegzamii keessa bishaan tureeni hin dhufe irra dhaabbateeni kaffaltii isinii kaffalamu meeqadhaa naan jedhee na gaafatanii naga qabeenya jechuudha. Maala yaadaani kuni kaffaltii isa kamiin na gaafatanii ofiisaatii muudama nyaataa jiraanii kaffaltii maal godhee na gaafatanii jedheeni keessa kootti yaadan ture. Natti ni kaasa jedhee jennaan kaffaltii isaa badaa miti garuu akkasidhaan jedhe maal taatee ani koosiif jedhee si gaafataa jiraan biraan shirakkoo qabu akkasidha gaafa jedhuuni deeqaa lama ture achi deebiitii waraqaan jirti kan aballi irratti xaafantu jirti waraqatatti mayyuu beeku ergasii dubbiseen achi waraqata sana gaafa itti barreessanii aballi birii 800 fi birii 84 naasaafeen jechuudha. Naasaafeen maannoo sirriitiin dhufteenii na waamti gaafa na waamtuuni ishee kana fudhadhuuti faanaansii deemisi jedha yeroo jette. Akkasii ishee fudhadhee faanaansii gaafa deemuuni faanaansii naa kaffalanii birii kana naa kaffaltii kana naa kaffalanii achi kaffaltiinis gubbaa naa kaffalanii akka carraa ta'e maatii koo buqqee deemee jechuudha. Maatii koo buqqee deemeeni na arguutti dhugaan seene maatii koo jechuudha. Baay'ee obbolaan koos firri koos haati koo na arguu dhugaan seene baay'ee simannaa gaafa sana simatanii akka carraa ituun ayyaana maatii koo dabarsaa jiru. Eessaa naa dawwalamaanii federaalaa naa dawwalamaanii jechuudha. Abeeti gaafan jedhuuni Remidii kee sirrii turreeni godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessan jenna eeyyee tuman jira jedhe. Remidii suni seera malee sii bahe waan ta'eefini guyyaa gaafa akkasii bakki ramaddii keetii Noorzi Walloo magaalaa Waldiyaatti Noorzi Walloo magaalaa Waldiyaa akka deemtuuni David riippoorti deemtu taanaan immoo nuti hirmujjaa fudhannu qabnaadhaan Esha boonendee maani galatoomaani amma gara maatiin jiraani ulfaadhaa jedhee waan tokko waan itti dabalame natti fakkaate maatii koo wajjin gammachuu irra jira waan ta'eef maatii koo dukaana nyaata dabarsaa jira waan ta'eef waa'ee waldiyaa waa'ee isaa natti fakkaate wanti kun jechuudha. Ishi jedhee maatii koo wajjin ayyaana dabarsee gaafa guyyaa namaa nan ka'e gara Kisaawaatti jechuudha. Nan ka'e gara warra godina Horroo Guduruu Wallaggaatiinis nagaatti jenneeni silkii qofaan achi geenyee walaa ta'e nan ka'e jechuudha. Gaafa ka'u Finfinnee galanii Finfinneetii Finfinnaanii guyyaa tokko guutuu kan inni deemaa oolu jechuudha. Magaalaa bakki tikeetii isaatii gaafa reetu mannaaraa turanii achi deemee kan Golden Baasii fudhatanii nan ka'e gala. Ganama gaafa ka'uuni galgala isaatii tokkoof walakkaatti magaalaa Waldiyaa galee jechuudha. Magaalaa Waldiyaa galee bakka simannaa isaanii gaafa deemuuni isaanis remidii nuu kennuuf jalqabanii. Gaafa remidii nuu kennaniini remidii koo isarra dhaga'eeni aanaa tiraanspoortii Kisootumaarraa dhaga'eeni jira jechuudha. Aangooti waradaa yookaan magaalaa Maqabeeni haawuntee jedhamtee aanaan sun waamtiini as jala deebiti gara Gondoritti deebiti jala jechuudha. Eshi galata kee abbaa koo jedhee waaqayyo koo akkuma isa duraatti galateeffadhee hojii kootti fufee jechuudha. Hojii kootti fufeenii akka jirraa ta'ee barnoota yeroo barsiisaa ture barnoota naa kenname jiraanii
barnooticha xumuruudhaaf baay'ee kan callaqamu inni tokko lafa faamu isa tureeni asaamitii karaa teelegiraamiidhaan beekamu turaani asaamiticha hojjetanii aanaan irratti irraa deemee magaalaa waldiyaa deemee asaamitii sana gasheenii deebi'aan jechuudha. Deebi'anii guyyaa yuunivarsiitii sun waamee guyyaa 19 hanga gaafa 21 ta'e bakki yuunivarsiitii Dabra yuunivarsiitii tureeni achi booddee iyyaman fudhadha jedheenii gara magaalaa waldiyaatti ka'anii jechuudha. Gara magaalaa waldiyaatti gaafa ka'uuni itti gaafatamaa magaalaa kan godina sanaanii nuti iyyama si kennuu hin dandeenyuuni kan isin iyyama kennu federaala waan ta'eef nu gaafachiisaa naan jedhe akkasii ibsuu bakka gara hojiitti deebi'u gara hojiitti deebi'anii dhufeenii torbee tokko tuuti guyyaa 5 tureenii normaalii shaantaa goota qabu hundumaa qabanii gara keessaan deemaanii gara Addis Ababaatti deebi'anii jechuudha. Addis Ababaatti deebi'anii federaala deema jechuudha. Barnoota deemuudhaaf iyyama fudhachuun barnoota deemaa jechuudha. Achi booddeenii ituun gara iyyamaa fudhachuudhaaf gara federaalaatuun deemanii rakkoon nageenyaa magaalaa waldiyaa qaqqabeen jechuudha. Gaafa achii bahee jedhuuni rakkoon nageenyaa magaalaa waldiyaa sana qaqqabeen magaalaa waldiyaa suni rukutameen jechuudha. Gaafa rukutamuuni qoyistii dhaqee iyyama fudhadhuuni jedheen dhiise Finfinnee keessa gaafa guyyaa 2 godhuuni magaalaan sun hojjettootumti mootummaa akka jiranitti sassaabbatanii gara Finfinneetti dhufuu jalqaban. Erga akkas ta'eeti yaani iyyama fudhachuun naquuni gara kamiin deema qatti ta'anii gara barnoota koo yuunivarsiitii deema jedhanii ofii koo konfidensii kootiin murteessee gaafa 19 hanga gaafa 21tti waame yuunivarsiitii gaafa 21 dhaqee yuunivarsiitii galeeni jechuudha. Yuunivarsiitii galeeni baay'ee barnoota sana xumuruudhaaf baay'ee teeshinitti kennee jiraanii akka carraa ta'e waaqayyoon koos jiruuni waaqayyoonis na gargaaree waadiyyoonni kun bukkee dhaabatanii barnoota koo xumureen jechuudha. Barnoota koo xumureen gara maaliin dhufaanii gara maatii kootti galee jechuudha. Gara waldiyaa jechuun beektuuni rakkoo dhibba sana ture amaaraa kennanii maal keessa akka tureeni nama kan biraayyuu dhokataa miti jechuudha. Kanaafiyyuu gara maatii kootti deebi'ee iddoo maatii koo bukkee jiruuni gara maskaramii 18 hammas eessaanaa dawwalamaanii Finfinneerraa naa dawwalamanii jechuudha. Finfinneerraa gaafa naa dawwalamu abeeti gaafan jedhuuni guyyaa akkasii dhuftee waajjira keenyatti argamuu qabda Finfinneetti jedhanii naa dawwalanii. Waajjirri kan biraan. Federaalaa naa dawwalan warruma kanatu naa dawwalan rakkoo nageenyaa achirra ture waan ta'eef ji'a lamaanii yuunivarsiitii turetti naan dawwaleeni jechuudha. Garuu kaffaltii kaffalamu gaafa ji'a akka carraa miidiyaan koo naa gadhiifamaanii barnoota koositti achiiti hundumti hojii keenya yaa waaqayyoo ammas waaqayyoof galanni natti xiqqaanne baay'ee galata guddaa kennaafi galatoomii abbaa koo jedheen ammas Finfinneerraati gara Jimmaan dhufeeni jechuudha. Gara Jimmaa dhufeeni beektugaa yeroo rakkinaanii waan baay'ee tureeni namni gajalaa kanaati gara Araattan Basaatii mannaa fashaa gajalaa kanaa wallaalan jiruuni bakki boqonnaa keenya achitti ture yeroo hojii barbaadutti jechuudha. Duraan yeroo hojii hin qabne. Yeroo hojii hin qabnetti achi ture. Achi ciisnaani achi teenyaani beeluu keenya namni sa'aatii 6 walakkaatti hanga 7 walakkaatti sa'aatiin isaatti fiigaanii nuti immoo isatti deemnaani gara qabbana mannaa fashaatti deemnaani jechuudha. Waa'een isaa qusiin isaa karaatiin piroosiijeriin isaan warqaa badeedhaan nuti jechuudha. Warqaa badee ture waa'een isaanii jechuudha. Amma achiiti bulchiinsi magaalaa kan siviil serviisii bulchiinsa magaalaa fooqiin Araattan Basaa kilaasii kan kantiibaa jiraanii fooqichi jiraanii ammas gaafa ramadinaa kennanii jala deebi'ee karaa mannaa fashaan ilaalaan ture fooqicha achi ilaalaan ture dur gaafa ilaalaa turuun amma deebi'ee achirra naannee dhufee karaa baasii isaatii ol gale jechuudha amma. Ati duraan nu beekta. Nan beekaan amma sanatti jala taa'ee jala taa'ee ilaalaa ture amma immoo karaa baasii isaan deebi'ee ol gale jechuudha. Gaafa achi deemuun kilaasii godina bulchiinsa magaalaa godinaatu rimeddii kenna tureeni. Gaafa remiddii kennan amma seessana qaqqabaanii bulchiinsa magaalaa kana keessa ta'anii siviil serviisii bulchiinsa magaalaa fooqii irra keessa kilaasii asitii kilaasii kaaqoo naa kennaniini amma waaqayyotti atoluunii hojii koo gara torbee lamaa ergan hojii galee asii jalqabeeni. As magaalaa Jimmaa. As magaalaa Jimmaa bulchiinsa magaalaa Jimmaa jechuudha. Kana hundumaa kanan kaaseefiini dhuga ba'umsi kooni waa lama tureeni inni tokko waan waaqayyoo naa godhe tokko ifa baasu yookaan immoo gaafa rakkoo koo ture sana dhiphoo koo natu beeka waan ta'eef keessa kootti dhiphadhee dhoksaadhaan isa gaafadhe waan ta'eef inni immoo san dhoksaadhaan isa gaafadheen
fiidha fiiditti baasee yookaan immoo ifa baasee hawaannaa godhee fi gochaa isaa immoo ifa baasee dubbadha jedheera. Kana dhugaa Nama gaafa raajinatti nasi kaasanii ergaa kana sitti dubbatanii ammam turtee mafiitti hojii argatte. Ani gaafa raajiin faasiiti banaa baa turanii torbee isaarra guyyaa lama dabarseedha kan hojii argadhe. Torbee tokkoof guyyaa lama qofan taa'ee jechuudha. Torbee tokkoof guyyaa lama qofan kan si bilbilame. Gaafa hojii kana argattee gara waldiyaa gara shaambuu deemtee gara waa'ee dhuga ba'umsa kana maaltu sitti dhaga'amaa ture? Waa'ee dhuga ba'umsa kanaanii guyyaa gaafa asiitii abbaan mul'ataa raajii lammii natti dubbatanii kaaseenii gaafuma sana maallaan jedhani abbaan mul'ataa raajii lammiini. Fakkeenyaaf ammatu hojii kana jimmaatti jijjiiramne ta'e waldiyaa dhabde ta'e dhuga ba'umsa kana akkam goota ture? Dhuga ba'umsa kana yeroo baay'ee keessa koo kan deddeebi'uuni yeroo baay'ee dhuga ba'umsa kana qofa osoo hin ta'in fakkaattiin waldaa kanaa yeroo baay'ee keessa koo deddeebi'a ture na callaqa ture maaliif akkuma namoota iddoo kana carraa kanatti fayyadaman yookaan carroomanii dhaabbatanii waaqayyoon galateeffatan dhufee anis waldaa kana dhaabbadhee galateeffachuudhaaf baay'een hawwiin qaban ture. Dhuga ba'umsa darbee as dhufee waaqeffachuudhaaf baay'een hawwan ture jechuudha. Waa'ee dhuga ba'umsaa immoo waldaa irratti turees eessa irratti turees waldaa kana dhufee dhugaa bahuudhaaf out of 100 of amansiisee jira jechuudha. Dhufee bahuudhaaf baay'een of amansiisee keessa of amansiisee jira jechuudha. Durumaaniyyuu jechuudha. Amma waaqayyo hojii keessatti si jijjiire miseensa waldaa sitti raajame hojii argattees taateetta gammachuu akkamii sitti dhaga'ama? Gammachuun natti dhaga'amu gammachuu tilmaama qabu miti tilmaamni isaa yookaan gatiin isaa bicuu natti fakkaatuni gammachuu guddaa natti dhaga'ama baay'ee. Isa gargaaraatti erga walitti buusaa fi baga gammaddee baga milkooftee baga waaqayyo si gargaara siin jenna ammas wanti haaraan siif haa ta'u deebii taa'ii harka walitti buusaa lafa taa'utti simadhaa.